Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoonni Oromiyaa Broadcasting Corporation obboleettii Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa wajjin wal harkannee gaaffii fi deebii isiif godhuuf gama dhufnee afeerraan keessan nu faana haa turu isiniin jenna. Egaa baga nagayaan dhuftee sinjaa duraan dursee akkasumatti itti haasuudhaafis afeerraa keenya kabajjee baga nagayaan nuuf argamteen sinjaa maqaa kiyyaa fi maqaa Oromiyaa Broadcasting Corporation. Maqaa kan keetii fi iddoo dhaloota kan keetii mee har'aa eegallu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتة ورمو مرة يابها تكا بودا سلامتا يغان سر بوفد بودا دلون نخيا مقالا وطن عندها هاجي خنين تدلني مو خنين تبدا دي مقالا دي الريدوات سوريسي أبا قدا بولي سخيا سغالي والفون سغالي تكشو ديفا فانا جرا كباميتين جرا إني أبولي سخيا يعني كنت سوسانيتي نبودا ممكن لما تكوجر هاتي كنت سوسانيتي يا أنا كنت سودا نبودا نجيران دكتور نصرو دكتور مامي آسي أجرا وري نبودا جتشودا تي لولا غرتي أمني أفران كاللوتي في عربا غجيستي لولا غرتي نمني خمادي بشني في شنتمي أول أكاديمي بريسان إنجليز بريس توكو سيناتنا غرتي سيناتنا تو دواتان Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa isin dhaalee seenaa tu ititee akka lafeetee garaa keessa wawwaraanee daransuu akka hadheeffatee diinarra qabsaawee saba isaa kana gabrummaa jalaa baasuuf isa kakaasee jechuudha. Isa kakaasee. Seenaa tana dhawaatan isin barsiisa. Dhawaataani dhaloota abaaboo keenyarraa akaakuu keenyarraa nutti deebitee isarraa illee ammallee Jaarraa Abbaa Gadaarraa illee nutti dhufaa jirti jechuudha. Nu keessatti uumamtee jirti. Wanni uumamni abaaboowwan keenya qaban nu keessatti uumamee jira. Waan kana deemu yaani waan Oromummaan kun itti dhagayame osoo dhaban tahin qabeenya abbaan keenya qabu dhiisee kan abbaa keenyaa dhiisee waan silaa itti baratuun qawwee bitatee gaara galee. Hiree barnoota barachuu fi hojii mootummaa argachuuf illee carraa guddaa qabaachaa ture. Carraa guddaa qaba ture. Ana hunda saba isaati jecha Ana hunda nama isaatiif jecha Oromoof jecha Oromoo dhiyaa bahaa osoo abaluun jennetti yaani alabbahee isaan barbaada deeme qabbana keessa Oromoo keessa deemee Finfinnee tanatti illee namoota Oromoo beekatoota Oromoo dammeessaa ture. Qabsoo kakaasaa ture. Jechaan nama suukanneessaa ture. Amma waan takkaa dubbatamaa harree fi ateeti so waaqoo jeneraal waaqoo guduu birallee hanga dhaquu takka dhaqqabee jaan daggala keessa. Takka dhaqee taariika isaa ilaa arsii tana nafne ilaa dhumuugaa kana nafne carcar kana keessa deemee namoonni isallee dhagayuu hadidan itti deebi'ee kadhatee nama kana kakaasee Oromummaa tana mataa naqe. Kana duratti gaafa mana barnootaa barachaa turan aadaan Oromoo, seenaan Oromoo, eenyummaan Oromoo hundi awwaalamteeti jechi Oromoo fi Oromiyaa jiru dagatamee awwaalamaa ture jechuudha. Yeroo san keessatti inni shaggooyyee agarsiisa shaggooyyee wali qabeeti mana barnootaa keessatti agarsiisaa ture. Mana barnootaa keessatti sumuunii fi miira lama taja'amtu gaafa san keessatti wahii bitti. Tasilaa namni waan qabbanaa waan bitatee dhugu. Tasilaa namni waan takkaan nyaatu. Inni waliin buusaa jeeni dargaggoota akkasaatiin uummata akkasaa daaddaa isaatiin warra akka Hassan Alii fa'aa ammaan tana jalaanis biyya faranjii jiran uummata kanaa wajji gaafa san keessatti mee nuti haa akkamaa taanu uummata kana duraa uummata kana haa moonu haa lolluuni dhaaba keenya kanaas haa nu barani. Hidhannoo haa bitannu. Waan bitannu hin dhabnu haasaamnu waan juutakkaan. Deebi maallaqa xixiqqoo mana barumsaarraa walitti qabatan kana bikka takkatti walitti nama yaamee aboodaa nuti agarsiisnu nama juun tokko agarsiisnu uummata kanaa maalumaaf gizee hunda nuti isaan nu tuffatanii jechoota juun hunda nama ture inni nama guyyaa tokko obboleessa kiyya hin jiini nama guyyaa takka haadhatii hin jiini. Sooressi Abbaa Gadaa uummata Oromoo malee aanaa antisaatu nam takka hin beeku ture. Haati isaa gizee duutee Allah irrahama haati isaa gizee duutee manguddoon raammis irraa deemtee laga gobeelleetti itti dhaqanii itti himuu sodaatan bira deddeeman ni taphachiise ni kofalchiise gizee kana tokko ka'ee eega lama bule booda
يا عبد الكريم حاجي برهاتي تدوتي جاني وقاخنا خوف ليه هاتي تيبر زمان دوتي جين دور دوتي هاي أبو بردينغد دوتي أول ليه دفني جناني isin talammee isaati ayyoo guddoon tiyya amata dhibba meeqa dura duute nama jee tokko harmee oromiyaa baaneeti gaafuma sirni gadaa cabsan baananii siigalee nama kana jee tokko inni siigalee dhaamsa kana kanneef jechuudha akkasii manguddoon boochee aboo gurbaan gaawwaata oromoo malee teenya tanan qabu jedhanii deebi'an jechuudha. nama sabboonummaa keessa haati isaa gaafa akhiramtuu duute'u nama gartee laalatee gamas garagaluu osoo hin ta'in hadheeffatee diina irratti qabsaawaa ture jechuudha. Qabsaawaa ture. Ani bara yeroo san keessatti ati umrii meeqaa yookaan moo dhalattee jirta moo akkam turte yeroo sanitti? Yeroo haati isaa duutu anniin jira dhaladheetiin jira. Gaafa inni gaararraa bu'ee magaalaa Jabuutiitiin jiraan. magaalaa Jabuutiitti gizeen dhagee ka'eetiin deemee dhaqe jechuudha. Gizeen dhaqu Magdishootti wal agarre. Lammada Magdishoo wal agarte. Lammada takkaa isa agarree waan. Ati hoo baqattee Magdishoo dheeteeti? Ani baqaddeetiin bara 77 akka Itoophiyaa wataritti nama fixuu turan. Naannoo Shariif Khalid kanatti nama fixuu turan. Nama kana nama Oromoo walitti qabanii kaan mana hidhaa Shariif Khaliditti hidhanii kaan wataritti magaalaa watar keessatti ilma namaa fuudhuu didanii awwaaluu dhoorkanii waraabessi nyaate. Mucaa obboleessa isaa ilma Ammataaji Taajuddiin Ammataaji jaamu obboleessa isaati. Mucaa san magaalaa Qabsaarraa qabaniiti wataritti osoo rasaasaan hin dhawin fuleedhaan tumanii ajjeesanii mana duubatti darban qabalee duubatti. Waraabessini isa cinaa nam sadii nyaate. Isa qaama kana kukkutate. Nama adii araba fakkaatu mucaan kun. Obboleessa isaa ilma haadha isaatiin dhale inni irra dhalate. Booda sababa sanitti hawwataritti ijoolleen harkan duraan nan beekan. Ijoolleen amaaraa tawatar gizee san keessatti magaalaa Dirree Dawaa keessa deemtee namoota warra watar isa paadhaaf tokkomuu turte.